Oromiyaa baankii akkamitti naashinaal ID'dhaan walitti hidhuu dandeenya? Viidiyoo kana haga dhumaatti yoo ilaaltan salphumatti Oromiyaa baankii steepii guutuusaa in argattu jechuudha. Akkaawuntii keessan yookaan immoo naashinaal ID keessanii walitti hidhuu dandeessan. Garuu sana dura viidiyoo kana laayik gochuun dagatina. Fooloo gochuun dagatina. Yoo fooloo gootan wantoota akkasii fi baankota biraallee isiniif hojjedha waan ta'eef asirraan argattu. Namoota biraatiif immoo riipoost godhaa, koopii linkina godhaa. Daarektumaan gara viidiyootti ceenaa akkuma asirraa agartan welcome to Oromia Bank's Customer Identity Verification Portal kan jiru kanarraa tugna isa kan akkamitti argattanii liinkii isaa Isheel Tube kan jedhu Telegram chaanalii nama 3,000 ol qabu jira achirratti isiniif hin ka'a achirraa fudhachuu dandeessan. Kanaaf jalqaba irratti maal tuqxu individual account kan jiru irra click gootu. Egaa tuqxaniin booda bifa kanaan isa kana isiniif fida. Individual account irra click gaafa gootan isa kana isiniif fida. Asirratti lakkoofsa faan nambarii keessa yookaan faayidaa alias number kan jedhu abbaa dijiitii 16 iddoo kanarratti guuttu. Erga isa guuttanii booda bifa kanaan verificationidhaaf sagandeessitti lakkaa jira. Isa kanaan isin ergutti hin eegdu. Isin gaafa isin ergee bifa asirra jiru kana iddoo kana duwwaa kana qopheessee isin eega waan ta'eef OTP jechuudha. OTP faan nambarii keessan yookaan bilbila faan nambarii irratti tan sanarratti isiniif erga. Sana booda bifa kanaan faan nambarii OTP yoo isin erge OTP meseejii keessan irraa bifa kanaan ni guutuu jechuudha OTPcha. Dhumarratti wantoonni kun barbaachisoo akka ta'an isin gaafata. Faayidaa irratti wantoota guutaman kana lakkoofsa bilbilaa maal wantoota kana hundumaayyuu isin gaafata. Email request jedha warroota kana check gootanii iddoo kana wanti inni jedhu iddoo kana waan isin gaafatu kana ni tuqxu jechuudha. Then step kan dhumarra gaafa geessan iddoo kanarratti maal gootanii bakka duwwaa kana verify kan jedhu click gaafa gootan redirect isiniif godha jechuudha. Kazaan dhumarratti maqaa keessan akkaawuntii keessan maqaa keessan bara dhalootaa guyyaa dhalootaa maal isiniif fidee gara jalaa kanatti akkaawuntii keessan guutaa isiniin jedha. Kanaaf iddoo kanatti success jedheet your identity has been verified jedha. Please enter your Oromia Bank account or customer number jedha. Kanaaf iddoo kanatti lakkoofsa saampilii lakkoofsa kana barreessee isin immoo lakkoofsa herrega baankii keessanii iddoo kanatti guuttanii xumurtan jechuudha. Dhumarratti check kan jedhu yoo tuqxan isiniif fida jechuudha. Viidiyoo kana yeroo shashan koopii linkii naa godhaa. Viidiyoon kun vaayiraalii ba'an jiru waan ta'eef na gargaara yeroo gaarii. Akkaawuntii biraa kan hojjedhu immoo koomentii irratti naa barreessaa.